Woboon zoonii giddugalaa digamitti ona heeban arsiitti giddaa ayyaanaatti tarkaanfii ilaalessaa diinarratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Magaalaa Finfinnee keessatti waraanni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsaa jiraachuu himan. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa dargaggoo tokko galaafachuun dhagahame. Hooggantoonni Iraan tokkummaa isaanii daran cimsuu fi tokkummaa akka sibiilaa qabaachuu isaanii Tiraampiif eeraniiru. Eebila 24 bara 2026 Shamaar Kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii hagadhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Woboon zoonii giddugalaa ona dagamitti ona heeban arsii giddaa ayyaanaatti tarkaanfii ilaalessaa diinarratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Woboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dagam gandaanaa jiru iddoo addaa bishaan diimoo jedhamutti ebla 23/2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa nafxanyaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argateem. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP 21 du'uu fi 17 immoo madoo salphaa fi ulfaatan adabuu fi loltoonni lama fayyaan boojamuun harka woboo jiraachuun isaanii beekameera. Injifannoo kanaan meeshaalee waraanaa akka qawwee eekemii 13 hidhannoo guutuu waliin kaazinaa yookiin gumbii rasaasaa 15 rasaasa eekemii 450 fi ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa qaban hedduun dugda loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikamee moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifamuun gabaafameera. Injifannoo woboon argamsiise kun daandii guddaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal qunnamsiisu gubbatti yoo ta'u, uummanni Oromoo naannicha jiraatu injifannoo argame gammachuun simataniiru. Haaluma kanaan woboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa heeban Arsii ganda argadaa shaaldoo iddoo addaa korommii jedhamutti ebla 22/2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo argateera. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP 16 battalatti yoo du'an 8 immoo madoo cimaan adabamuun himameera. Dabalataan namoonni 2 immoo boojamanii mirgi boojamaa eegamee fi harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun ifoomeera. Injifannoo meeshaaleen waraanaa eekemii 3 hidhannoo guutuu waliin gumbii rasaasaa 9 rasaasa eekemii 210 fi dokumantiiwwan garaagaraa loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikachuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Bifuma wal fakkaatuun guyyuma kana woboon zoonii lixaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana ganda haroo misoomaa iddoo addaa qarsaa bidaruu jedhamutti diina Oromoo kan ta'an loltoota mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP haleeluun injifannoo argachuu ajajaa woboo bakkichaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa hedduun du'uu fi madoo ciccimaan adabuu isaanii hoogganni zoonichaa woboo ibseera. Magaalaa Finfinnee keessatti waraanni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal Nasruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu bakka addaa naannoo warshaa kaartooniitti hidhattoonni mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa PP poolisii federaalaa jedhaman ebla 2026 dargaggoota 3 butanii achi buutee dhabamsiisuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen maafiyaa PP ganama keessaa toora sa'aatii 3tti osoo dargaggoonni kunneen daandii gara warshaa kaartooniitti geessurra deemaa jiranii konkolaataan duuba isaanii deemuun erga cinaa ga'anii booda konkolaataa irraa bu'uun itti marsanii qabanii konkolaatichatti darbachuun fuula isaanii hagooganii fudhatanii deeman jechuun namoonni ijaan arkan ifoomsaniiru. Dargaggoota kanneen maqaa isaanii fi bakka dhaloota isaanii akka namni kamuu hin barreef fuula isaanii carqii bifa gurraachaatiin haguuganii dhoksu. Dargaggoota kanneen maatii isaanii beeksisuun hanga ammaatti hin danda'amne akkasumas bakka isaan buusan waan hin baramneef garri itti barbaadan dhabamuun isaa immoo hawaasa magaalichaatti rifaatuu guddaa uumee akka jiru maddeen itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa bilxiginnaa dargaggoo tokko galaafachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Matakkal aanaa Dibaat bulchiinsa magaalaa Barbar keessatti ebla 18/2026 humni faashistii PP badii tokko malee dargaggoo maqaan isaa Ayyinaatuu Caalee jedhamu hidhata woboo qabda jechuun hulaa mana maatii isaa duratti rasaasa reebuun ajjeesanii gatanii darbuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru.
Jiraattonni gandichaa akka jedhanitti jala deemtonni Impaayera Abbaa Irree dargaggoo ola deemaa ganna 19 abdii dhaloota egeree dhufuu kan ta'e marii afaanii bira kan hin dabarre hirmaannaa qaama siyaasaa kamuu nama hin qabne maatii isaa harka qalleessa ta'an hojjetee jiraachisaa ofii isaaf jireenya harkaa gara afaanii jiraachaa nama jiru mana isaatii gadi waamanii gaafii afaanii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii akka ilmoo bineensatti gatanii darbuu addeessaniiru. Murni maafiyaa biltsiginnaa dhiigni ilmaan Oromoo kan isaanitti urgaahu yoo ajjeesan gootummaan kan isaanitti dhagahamu gaafa ajjeesan kan itti wal badhaasan wixineen isaan waboof qaban milkaa'uu waan dadhabeef haloo isaanii hawaasa Oromoo irratti reebicha hanga ajjeechatti golee Oromiyaa mara keessatti raawwachaa jiraachuun beekamee jira. Namni nagaan ajjeefame kun maatii isaa jiraachisuu fi hojii qonnaa irratti bobba'uun nama jiraatudha malee tuttuqqaa siyaasaa kam keessayyuu qooda kan hin qabne ta'uu jiraattonni naannoo sanaa itti dabaluun dubbataniiru. Murni biltsiginnaa saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun bakka argetti ajjeesuu saamuu fi qe'ee isaanii irraa godaansisaa kan jiru ta'uu gochaan goleewwan Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jiru ni mul'isa. Hooggantoonni Iraan tokkummaa isaanii daran cimsuu fi tokkummaa akka sibiilaa qabaachuu isaanii Tiraampiif eeraniiru. Gabaasni oduu akka itti dhiyaata. Aangaa'onni Iraan ergaa tokkummaa isaanii cimuu mul'isu Tiraampiif ergaa jiru jedhame. Pireezidaanti Tiraamp bulchiinsa Iraan gidduu tokkummaan akka hin jirree fi hooggantoonni biyyattii akka waljeeqaa jiran karaa miidiyaa hawaasummaa ergaa dabarsee ture. Kana hordofee warri Iraan tokkummaa sibiila walitti baqee qarame fakkaatu qabaachuu ibsaa jiru. Aangaa'onni Iraan tokkummaan isaanii daran cimuu karaa miidiyaalee hawaasummaa ni dabarsaniiru. Rakkoon isaan mudate akka tokko isaan taasise ibsan. Iraan keessaa kan qarqaratti ba'e yookaan kan mormuu fi kan deeggaru wanti jedhu hin jiru jedha ergaan aangaa'ota Iraan. Hundi keenyayyuu lammiilee Iraan hordoftoota warraaqsaati. Saba tokko daandii tokkorra deemna jedhan. Torban kana dhimmoota muraasa irratti wal dhabdee xixiqqoon kan jaarmiyaalee biyyattii kanneen akka eegdota warraaqsa Islaamaa fi kaanii wal qabatan keessatti uumamuu miidiyaan isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee Iraan keessatti yeroo ammaa dhimma biyyaa irratti murtee darbu irratti garaagarummaa guddaan hin jiru jedhan. Egaan hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.